Teknooloojii qorannoon argame hawaasa biraan gahuufis qindoominni haala murteessaa akka ta'etu ibsama. Akka paayilet teestiidhaan naannoo Zuwaay sanatti yookaan immoo naannoo aanaa Dugda Booraa sanatti kan yaalame gara fuulduraattis waan kun egaa qaamni tokko keessa ba'uu hin danda'u. Nuti akka abbaa taayitaa saayinsii fi teknooloojiitti yaalii kana gaggeessineerra waan kun rakkoon isaa jira. Garuu rakkoon kun immoo teknooloojii kanaatiin furamuu danda'a kan jedhu akeekneerra. Kanaafiyyuu gara fuulduraattis maal yaadne egaa nuti abbaan taayitaa kophaa isaanii danda'u waan ta'eef World Vision jira isaanis yaa'u deeggarsuma akkas irratti hojjetu waan ta'eef jara kanallee qaamaan deemnee mariisisne akka isaanillee deeggarsa nu taasisanis gooneerra. Isaanis maal nu kaasanii community levelitti scale up yoo gootan malee naannoo householditti yookaan immoo qonnaan bulaa yookaan immoo abbaa warraa tokko manatti hin danda'amu waan ta'eef sadarkaa community levelitti achi ol scale up godhaati. Sana irratti nuti illee deeggarsa barbaachisu baajeta barbaachisu sineera manda kan jedhu kaasaniiru. Akkasumas immoo jiru biiroon bishaanis immoo jijjiira waan ta'eef isaanillee akka carraa ta'ee caasaas qabu aanaarraas waan ta'eef isaanillee deeggarsa barbaachisaa ta'e teknooloojiin kun baay'ee bu'a qabeessa waan ta'eef isaanillee hubachiisuun yaalameera. Teknooloojii kanarratti isaanis deeggarsa ogummaas haa ta'u egaa takkaawwan tokko yeroo baay'ee qorannoon ni qoratamaa ni yaalamaa achuma irratti hafachuudha qaamni ilaallatu hundumtuu waan kana fudhatee naannoo isaatti yookaan immoo aanaa isaatti waan kana akka gadi buusuu danda'amu irratti awareness creation illee uumama jechuudha. Kanaafiyyuu karoorri keenya gara fuuldura intensive kan ta'e leenjii irratti laachuudha jechuudha teknooloojii kanarratti. Dhaabbanni UNICEF Itoophiyaan biyyoota addunyaarraa 25 ta'an filoraayidiin hubaman keessaa tokko ta'us ibseera. Irra caalaa immoo Itoophiyaatti gara kibbaa keessayyuu naannoo sulula Qinxamaa keessatti bal'inaan akka jiru dhaabbatichi ibseera. Akka qorannoon Yuunivarsiitii Finfinnee muummee fayyaan gaggeeffame ibsutti maddeen bishaanii 270 Itoophiyaa keessatti argaman keessaa hawaasni maddeen bishaanii 126tti fayyadaman tatamsa'ina filooriisisiif saaxilamoodha. Kana malees sulula Qinxamaan alatti naannoo ol ka'oo tokkottis filoraayidiin baay'inaan tamsa'ee kan argamu ta'us qoranichi ni agarsiisa. Kuufamni filooraayidii irra caalaan maddeen bishaanii ho'aa keessatti yoo ta'u haroowwan harka 78, boollawwan gadi fageenya hin qabne harka 54, boollawwan gadi fagoon harki 35 fi kuufama gadi aanaa jechuunis ammoo burqaawwanii fi lageen keessatti litira tokkotti miligiraama 1.5 tamsa'ee argama. Ragaa dhaabbanni fayyaa addunyaa baasee akka agarsiisutti ammoo yeroo ammaatti bishaan boolla gadi fagoo fi dhiyoo filoraayidiin faalaman keessaa harka 40 kan ta'an hanga litira tokkotti miligiraama 26 akka keessatti argamus kaa'eera. Lakkoofsi kun filoraayidiin bishaan keessatti argamu qabu waliin yoo wal bira qabamee ilaallu garaagarummaa guddaa hagamii akka qabu tilmaamuunis nama rakkisu. Filoraayidiin ijaarsa lafee fi inaameelii ilkaaniifis baay'ee barbaachisaadha. Kuufamni guddaan ayoonii filooraayidii bishaan boollaa keessatti haga litira tokkotti miligiraama 30 argamuu danda'a. Kuufamni filooraayidii guddaan ammoo qaama keenyaaf balaadha. Ayooniin filooraayidii baay'inaan argamu. Kana jechuunis miligiraama 20 haga 80 guyyaatti waggoota 10 haga 20tiif yoo fudhatame socho'uu yookiin deemuu dadhabuu fi filooreesisii lafeetiifis nu saaxiluun balaa lafee namarraan ga'uu danda'a. Hangi filooraayidii madaalawaan bishaan dhugnu keessatti hin argamu taanaan miidhaa yeroo gabaabaa fi dheeraa namarraan gahuu akka danda'u ispeeshaalistii yaala dhibee keessoo kan ta'an Dr. Mahammed Husseinis ni dubbatu. Miidhaaleen fayyaa sababa filoraayidiitiin wal qabatanii dhufan bakka lamatti qooduu dandeenya. Miidhaa yeroo dheeraatii fi miidhaa yeroo gabaabaa jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Miidhaa yeroo gabaabaa kan jennuun albuunni filooraayidii jedhamu kun hamma guddaa ta'een jechuudha. Yoo gara keessatti fudhatame miidhaa qaama namarraan gahu jechuudha. Acute fluoride toxicity jennaani. Acute toxicity'n kun yookiin miidhaan yeroo gabaabaa ka jennuun kun yeroo baay'ee namoonni beekaniitis ta'ee osoo hin beekin gara keessatti yeroo fudhatan fakkeenyaaf amma namoonni tokko of miidhuudhaaf jecha namoonni suicidal attempt ka jennuun of miidhuuf yookiin lubbuu ofii balleessuuf jecha keemikaalota garaagaraa wajjin yeroo fudhatan jechuudha filooraayidii kana. Filoorayidiin kun wantoota garaagaraa keessatti waan argamuuf yeroo san miidhaa guddaa fiduu danda'a. Daa'imman immoo
accidentally tasa osoo hin beekin wantoota biraa wajjin jechuu keemikaala biraa wajjin fluoride kana gara keessatti yeroo fudhatan miidhaa irraan geessuu danda'a. Miidhaalee sanniin keessaa tokko GI toxicity sirna nyaata bulleessu kanarratti miidhaa guddaa fiduu danda'a. Miidhaan biraa CNS toxicity ka jennuun narvii irratti sammuu irratti rakkoo fiduu danda'a. Akkasuma cardiac toxicity ka jennuun onnee irratti miidhaa fiduu danda'a jechuudha. Akkasuma chronic toxicity yookaan miidhaa yeroo dheeraa ka jennuun jira. Miidhaan yeroo dheeraa kun albuunni fluoride jedhamu kun hamma xiqqaa ta'een yeroo dheeraadhaaf yoo fudhatame qaama namarratti miidhaa mataa isaa fida jechuudha. Keessattuu lafee fi ilkaan irratti miidhaa fiduu qaba waan ta'eef miidhaan albuuda fluorideetiin wal qabatee dhufu acute fluoride toxicity yookiin fluorosis jennaan fi chronic toxicity ka jennuun bakka gurguddoo lamaan kanatti qoodama jechuudha. Akka Dr. Mahammad himanitti fluoride baay'inaan gara qaamaatti fudhatamuuf yaala isaas akkasitti himu. Bifa ilkaanii jijjiiruu hin beekama. Namoonni ijoolleen naannawaa Rift Valley kana keessa jiran ilkaan isaanii bifti isaa gurraacha'uu yookiin daalachaa'uu diimachuu wanni akkasii hin jira. Wanni kun sababa fluoridein kun yeroo dheeraadhaa fi bishaan keessaa isaaf saaxilamaniif ta'a jechuudha. Eega sadarkaa kroonikii kana gahee of duuba deebisuu rakkisaa. Fakkeenyaaf ilkaan akkasitti gurraacheessan yookiin lafee fluoridein miidhamte sanii of duuba deebisuun xiqqoo rakkisaadha bifa yaalatiin. Reversible of duuba deebisuun hin danda'amu. Garuu waan kana ittisuun tariitii irratti hojjetanii xiqqeessuun akka hin dhufne gochuun danda'ama. Namoota waggaa 8 ol irratti akkasumara ilkaan jijjiiruu irratti wanni hin qabu, effektii hin qabu. Ilkaan duraa san ilkaan lammaffaa kun yeroo bahu wajjin albuunni kun keemikaala biraa wajjin wal nyaatee reakshinii uumee halluu ilkaanii jijjiiraa lafee irrattis dhiibbaa fida. Rakkoo kana sirriitti hubachuuf uummata magaalaa bishaan qulqulluu fluoride madaalawaa fayyadamanii fi hawaasa kanneen bishaan qulqulluu hin taanee fi fluoride faalame keessumaayyuu naannoo baadiyyaatti argamaniif hubannoo uumuun murteessaadha. Walumaa galatti hangi fluoride bishaan keessatti argamu sadarkaa isaa eeggatee yoo hin argamne kutaa qaama namaa irratti dhukkuboota adda addaa kan fiduu fi keemikaala hamaa ta'uusaa ifa ta'uu qaba. Kanaafis teekinooloojiiwwan adda addaa fayyadamuun yookiin hojiirra oolchuun tatamsa'inaa fi faca'iinsa fluoride hir'isuun ni danda'ama. Kana hubachuun fluoride hamaa ittisuuf teekinooloojiiwwan armaan olitti eeramanii fi kanneen birootti fayyadamuun bishaan dhugaatii keenya yaaluun dhukkubarraa damdamachiisuun ni danda'ama.